sagalee koo kana hundumti keessanuu hanga dhumaatti dhaggeeffadha. Hanga dhumaatti. Maal irratti waa'ee biiroon dubbadhe waan ta'eef biiroon dhaga'uu qaba. Biiroon rakkoo akkana nurraa qaqqabsiisu nurraa dhaabuu qaba. Kanaaf share copy link godha hundi keessan. Hundumti keessanuu sagalee koo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadha. Share copy link isna godha. Asumaan nageenyi faraarri Kiristoos isiniif haa baay'atu hunduma keessanuu ijoollee gara fuula YouTube, Facebook, TikTok kora jirtanus nageenyi faraarri Kiristoos isiniif haa baay'atu. Hunduma keessanuu sagalee koo hanga dhumaatti dhaggeeffadha. Sirriitti isin xaqqama. Beetilee ijoollee haaraa dhuftanis, ijoollee duraan turtanis, ijoollee mana badaami keessa jirtanis, ijoollee mana rakkoo keessa jirtanis gorsa isiniif ta'ana dhaggeeffadha. Hundumti keessanuu jalqaba irratti galanni Kiristoosiif haa ta'u. Kan sagalee mucaa kanaan dhageeffachise mucaan engadaan sagalee ta'eefis argamtee jirti. Innis maalidha? Ergaala irratti baddee poolisoonni qabanii poolisoonni mana dhaagalchanii achi baasanii gara biirootti deebitee jirti. Garuu warri biiroo silkii ishee waan irraa fudhaniif maatiitti dubbachuu hin dandeenye. Akkuma nan viidiyoo kana hojjedhee viidiyoo kana argame maatii isheetti dubbattee jirti. Silkiin akka irraa fudhatamee amma irraatti dubbachuu hin dandeenye dubbattee jirti. Haa ta'u iyyuu malee mucattiin kun immoo dirqama mana duraan keessaa baate sanatti deebi'uu akka qabdu biiroon illee ishii rakkisaa jirudha kan hin dhagahe. Namni kamiyyuu mana madaamii tokko keessatti rakkadhee jedhee hirga bahe deebi'ee biirootti galee gorfaman madaamoonni gorfamaniiru. Kana booda mana sanatti deebitee hojjechuu qabda. Yookaan immoo biiroo keessa teessa. Yookaan immoo asuma turtaa amma waggaa lama fixutti yoo isiniin jedhan mircaa keessan tokkoffaa waggaa lamman keessan biiroo keessa teessanii fixu, lammaffaa gara biyya keessanii galu. Kanarraa kan afeen garuu mana madaamii sanatti yookiin manni isinii qayyaramuu qaba. Mana madaamii jalqaba isinii nuun taane jettanii baatan sanatti bafitsum akka hin deebine. Tokkoffaa gaafa mana sanatti deebisan gorfamtee sirratti jedhanii gaafa isin deebisan lubbuu keessan irraa bahaa deebi'a. Du'aaf baqa akka nama tokko gaafa du'e boolla keessanii gatanii irraa garaa muratanii deebi'an miti gaafa achitti deebitan akkasitti lubbuu keessan irraa bahaati deebi'a. Asumaan dhaamsina ni qabu immoo biiroodha jechuudha. Biiroo hundumaa biiroo afaan kana dhaga'u. በሁለቱም ቋንቋ እናገራለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ የትኛውን ቢሮ ይሄ ቋንቋ የሚሰማ ቢሮ ማለት ነው። ለምንድን ነው ልጆቻችን አልተመቸኝም ይሄ ቤት መጥፎ ነው ብሎ ከተመረሰው በኋላ ወደ ቢሮ ለምንድን ነው ተመልሰሽ እዛ ቤት ነው መግባት አለብሽ? ታማክራለች፣ ትስተካከላለች፣ ደሞዝሽ ይከፈላል ከዚህ በኋላ ብላችሁ ወደዛ ቢሮ የሚመልሱ የትኛ ህግ ነው ይሄንን የሚፈርደው? ለምንድን ነው የምትመለሰው? መጀመሪያ ሳይመቻት ሲቀር አይደል እንደ ያወጣችሁ? ለምንድን ነው ግዴታ እዛው ቤት መመለስ አለብሽ? ግዴታ መሞት አለበት? ያቺ ልጅ ግዴታ መሞት አለበት? እናንተ በቃ ስለሚከፈላችሁ ጉቦ ስለምትበሉ ብቻ አንድ ሰው እዛ ቤት ተመልሶ መሞት አለበት ወይ? ይሄን የሚፈርድ ቢሮ ማለት ነው። እዛ ግዴታ እዛ ቢሮ መመለስ አለበሽ ብላችሁ የምታስገድዱ ያልተመቻቸው ልጆች የወጡ ልጆች ድጋሜ ከቢሮ እዛው ቤት የምትመልሱት ሰዎች ማለት ነው ቢሮ ውስጥ የሚሰሩ። እናንተ ግን ጤነኛ ናችሁ ወይ? አእምሮአችሁ ይሰራል ወይ ከአገልግሎት ውጪ ሆነዋል? ማሰብ አትችሉም እንዴ? በቃ አንድ ቤት ካልተመቸኝ ስለ ነዛ ሰዎች መጥፎ ነው በቃ ጥሩ አይደለም ብሎ ቢሮ ሄዶ ካመለከቱ በኋላ ወደዛ ቤት እንዴት ነው የምትመልሱት? ሰዎቹ እንደሚገሉ እያወቃችሁ፣ ሰዎቹ እንደሚጣሉ እያወቃችሁ፣ ሰዎቹ መጥፎ ሁኔታ ላይ እንደሚያደርሱ እያወቃችሁ ለምንድን ነው ወደዛ ቤት የምትመልሱት? ቢሮ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ማለት ነው። ነሞኒ ቢሮ ከሰው ጀተን የሮ ኢጆሌን ከኛ ረከተኒ ቢሮ አረከተኒ ማነ መዳሚቲ ቢሮት ዲቤን ማነ ሰነት ዲቤው ቀብዶተኒ ድርቀማ ችቲ ወንዴ ብነስ ማልሲ ጎና ስቲ ወጋከ ለማፍጣ ብሪን አርገጡ አዱቱ ካሲላው አጀሱ ፌተኒ ማሊፍ ዱአፍ ለማተ ማነ መዳቢት ዲብስቱ ነምኒ ተኮ ማኒ መዳሚና አንታኔ ጀዴ እርገመነ ሰናባይ ድጋሚ አከምት መነሰናት ዲብስቱ ፈያይን ቀብደኒ ሰሙን ከሰኖ ጂዲሴ አጀሱ ዮ ፌተኒ ሲኑም ተጀሳ ቢሮ ዱመት በርተን ዋን ታይፍ አጀሱ ዮ በርባደን ኢሲኑም ቢሮ ዱመት ተጀፈዳ በርተን ይርቱ ኛተን ዮ ዋን ታይፍ የቹ ሲላው ነምኒ በረከናፎ ነማ ያታ ተው እንድዱአንም ቤኩ ዋን በርባዱ ነመራ namni tokko mana rakkatee keessaa bade na ajjeesu jedhee na deffaru jedhee na qalu jedhee nama mana san keessa otoo sodaatamu ba'ee lammata mana sanatti deebi'u kan jedhu biiroon sammuu qabaa qoy. Biiroon sammuun qabu qoy kan jedhu. Intuqamee sammuun biiroo keessa namoonni biiroo keessa hojjetan. Manni madaamii tokko maxxufoodha. Kuni manni kun naan taane jedhee erga mana sana ba'e mana sanatti deebitu malee hin ta'u. Dirqamaa namni tokko du'uu qaba bakka. Giddeeta namni tokko reenfisaa bakka Itoophiyaatti galuu qaba. Reefa maaliif argamaa jira? Amma akka fedhanii tajjisanii acamallaqanii iddoo fedhanitti gataa jiranii namni gaafatuuf iyyuu hin jiru. Qoy biiroon nuti akkana qoy onurraa dhaabbate hoo? Ijoolleen keenya yoo biyyarraa bahuun hafe hoo? In argitu hoo? Mangistii nu dubbatu hin qabnu hoo? Seera nuuf takaraakkaru hin qabnu hoo? Nuti Itoophiyaawwan nama nu dubbatu mangistii mirga keenya nu eegsisu hin qabnu.
biiroon nuuf dhaabbatu hin jiru. Hunduu kan dhaabbatu birrii bichaadhaaf bas. Namni birrii qabu bicha jiraachuu danda'a. Nama birrii qabu. Namoonni biiroo keessa hojjetan hundumtu kastamarri isaanii gaafa gubboo laatuuf gubboo nyaatanii isin du'aaf dabarsanii isin kennu. Kanaafuu ajjeesuu yoo bartan idduma bartanitti achuma biirootti ajjeesaa malee madaamin akka ajjeestus mana duraan deebitee baate sanatti deebi'uu qabda jettanii maaf as faraarraatu. Namni tokko rakkatee deeman jalqabaati baa akkamii mana duraanitti deebi'a. Akkamitti haasoftan isin. Warri biiroo keessa hojjetan qoy akkamitti yaaddan sammuun keessan garuu hojjeta. Likkiyuma jirtu isin. Moo'in tuqamtani qoy. Namummaan isinitti nagaamu. Birrii bichaadhaa bakka kan isin yaaddan. Ilmoo namaatiif yaaddanii lubbuu hin qabdanii isin namarraan dhalanne. Isin ashaangulliitii lamoo isin mukarraa dhalattan moo isin dhagaarraa dhalattani qoy. Namni tokko bakka giddeeta du'ee bakka mana sana reenfisaa bahuu qaba bakka manni tokko yoo hin taaneef bakka mirgaa hin qabu. Amma waggaa lamaatti manni tokko yoo ta'uu fi baate damoonsi kan falafuumii fi baate bakki ciisichaa jiraachuu baate namni tokko daffaramuuf ooma kiraan irra qaqqabe dirqama amma waggaa lamaa mabtii qaba manni qayyarameef hojjechuu mabtii qaba. Kana seeraatu jedha mabtii qaba mana naan taane tokko hojjedhu dirqamaan. Dirqama namni na hojjechiisu hin jiru mana naan taane tokko. Naan taane jedhee ergan bahee immoo lammata mana sanatti deebii kan naan jedhu kamtu jira mootummaan. Mana sana siin taane sanatti deebitee du'uu qabda kan jedhu seerri mangistiin fidu kami. Eessatti kun kan tsaafame biyya kam jirame. Ijoolleen keenya immoo silaa duutu yoo duutan biiroo keessatti du'aa malee akkan jettanii mana jalqaba batanitti deebitanii hin galina. Mana madaamin tokko maxfoodha jettanii biirootti deebitanitti lammata deebitanii mana sanatti hin galina. Gaafa mana sanatti galtan lubbuu keessan irraa baa deebi'a. Reenfa keessan akka achii baasan reenfa keessanii namni isinii baasu hin jiru amma. Isa dhugaa dubbachuuf. Bafitsum filannoo keessan waggaa lamman kee kontiraata mana biraa siin qayyaruu siin jedhan achuma biiroo keessa taa'ee xumuriitti si agalchan biyya keetti. Lakki biiroo keessatti hin xumurtu manuma sanatti deebitaa osin jedhan asiin citee asiin mormi koo aboo galuu hin deebi'u mana sanatti bakka. Maaliif mana sanatti deebi'uu kee gaafa beertu maal gochuu deebita mana sanatti du'uuf deemta waan ta'eef hin deemin. Tasaqaayyaatee du'uurra siqaa isaan siyaasa qaayya'anii duutu sanaa manna ofii keetiin ennasuma biirootti of raawwachuu si wayya. Isa kan inni isin himu jechuudha. Maaliif siqaayi badalii isaan isinirraan qaqqabsan waazaa miti waan ta'eef jechuudha. Ijoolleen keenya du'aa jiran harka irra caalu hojii biirootu kan hundumaa kan godhu. Gaafa isaan rakkatanii biirootti deebi'an gorsine jedhanii mana madaamitti deebisu madaamin waan barbaadu irratti raawwatti. Gaafa sana biiroon gaafa isaanii bilbilan nu isin beeknu jaalattee deebite. Nu isin beeknu jaalattee deebite jedhu warri biiroo. Isin galee akkan jettanii biiroon agamoo isin sodaachise mana isin hin taane jalqaba baatan deebitanii dhaqina. Ofiif deebitee dhatte jaalattee isin jedha biiroon. Boru biiroon isin gaafatama. Angorsi isiniif qabu kana dadhabe dhugaa rabbi dadhabe waa'ee ijoollee keenya. Dadhabe bakka. Dakkamani aaqaatani. Mikiriin dhageessanii. በቃ ማን ሲኒን ታኔ ተኮር ገባተን deebi'ina በፍጹም በቃ አትመለሱ። አንዴ አልተመቸኝም ይሄ ቤት ብላችሁ ከወጣችሁ ማለት ነው አትመለሱ። እዛ ቤት ውስጥ ቢሮ ምንም አይል መክሬናል፣ ሰዎች ይስተካከላሉ፣ ከዚህ በኋላ ሁሉም ነገር እናሟላለን ብሎ ከተናገሩ በፍጹም እዛ ቤት አትመለሱ። ውሸታቸው ነው። እነሱ ጉቦ ይበላሉ። ቢሮዎች ጉቦ ነው የሚበሉት፣ በጉቦ ነው የሚሰሩት፣ በጉቦ ነው የሰው ነፍስ እያወጡ ያሉት። እነሱ ጉቦ ላይ ተመስርቶ ነው የሚሰሩት። ገባችሁ? ስለናንተ ህይወት የሚያሳስብ የለም። ስለናንተ ህይወት የሚያስብ ቢሮ መክተብ መንግስት የለም። ይሄ ማወቅ አለባችሁ። ስለራሳችሁ መቆም ያለባችሁ እናንተ ነው። ለመብታችሁ ተከራከሩ። ብቻችሁን ከችግራችሁ ማውጣት አስቡ። ራሳችሁ ሁኑ። እስከ መቼ ትሞታላችሁ? እስከ መቼ ነው የምታልቁት? እስከ መቼ ነው?